Wanni jechuu barbaadu guddoon takka beektaa nuti ammaan tana xiqqashoo namni keenya Oromoodhaa gartee gamanatti gartee xiqqashoo wal hafarsu jirra. Hafarsaan kun Oromoof hin tolu jechuu barbaadani. Hafarsaan kun wanni Oromoof hin tolleef laal nuti gartee yoo unity qabaanne bichaadha. Jabaanee waa firaa dhorkuu dandeenyaan yoo gartee waliin garagallee wal nyaannu taate nama biraatiif illee sodaachisaadha. Maaliif bu'aa hin qabu? Wal nyaachichi keenya gartee gamanaanis gartee kana walaa farsuun keenya kun bu'aa nuuf hin qabu. Wanni bu'aa nuuf hin qabneef namni keenya namni Oromoo namni taate gartee nuti kaayoo qabna. Kaayoon teenya maal waraana jabeessuudha. Yoo ati humna qabaatte abbaa feete gartee ijjala deebista. Abbuma fadheewu. Ijjala deebistaan nuti fookasiin keenya waraana gannee murteeffannee jira. Amata lama guutuu gartee nuti waraana keenya deebine waraanaan jirra mookam waraana kana marraf moor fookas godhuudha. Abbaa humna qabuutu gisee sanitti illee paawara qabaan. Abbaa humna qabuutu gisee sanillee sagaleen isaa dhageeffamtiin. Sagalee abbaa fadhellee taanaan Oromoon gartee walaa walii dhaaba. Haasawaa kaan jala deemtanii kaan fiddanii kaan waliin da'uun bu'aa nuuf hin qabu Oromoo. Nuti bu'aa nuun qabu nuti saba guddaa kana taane gartee haasawaa namaatu nu diiga. Haasawaa namaa kanaatu gartee nu facaasaan waan ja'amu kana gartee fakkeenyaaf waan goma jawaarraa dubbatamu jira. Hawaasni keenyaa waxxaree gaafachaa jiran. Kanaafuu nuti warri miidiyaa kanarra gubbaa jiru laal qabbanaa'u. Sigalee gamanaas deemtanii oduu gamana tana dhiisaati. Fookasiin keenya waraana irratti haa ta'u Oromoo. Bu'aa nuuf hin qabu. Oromoo namni biraa bara Oromoo unity qabdii yaanii person ajaa'ibaa jiranii beektan akkasitti. Mera gefa dagante bira Oromoo unity qabdi. Oromoo gartee unity siyo strong gida. Khaja wal kaasan, taaja wal teessan. Oromoo sagalee takka wal jaleeyat Oromoo unity qabdi jan. Sagalee alagaa bira nutti kofalchiisina obboleenki. Alagaan bira difam. Alagaan bira nutti kofalchiisina. Nuti unity nuti qabtan gartee nuti if keessa gisee nuti if laallu nuti unity qabnuuf beena jenna malee unity ni qabna. Unity nuti qabtan maali gartee jabeeffachuu danda'uudhaan. Malif arraani keenya maq biyya biraa keessa ka dubbatamaa jiru cuftuun waraana jira. Dhageessanii jirtan moo bikkammoo jawaara deemee dubbatu jiru kan jibatti nuti waraana jee waraana keenya hawaasni gala bu'ee jira. Minisootaas ni dhufa. Gizee dhufees gaafiin akkasuma teessii fi saafis nama gaafatamnaan maaliif obboleessa keenya waan jaalannuuf waan kabanyuuf gaafanna malee waan sani gaafanna malee hammeenya biraa irraa qabaanneetiif namni kalolu kunis cuftuun jartee jibbeessa jawaar qabaateetii miti cufti keenya ni jaalannaan. Gartee karaa kana nu baasne karaa kana nu baase jechuun marra wal dhabaa jirraa miti san gartee nuuf hin barbaachisu. Nutiif gartee unity nu barbaachisaan walii wal cinaa dhaabbannee gartee akkamii waraana keenya kana jabeessinee waraana Oromiyaa godhan irratti more focus godhaa gartee ammoo walakkaa tanatti waan piipiin godhaa jirtu dagachaa jirra. Arra piipiin maal godhaa jirti beetee Oromiyaa keessatti ijoollee uftee haffantee ijoollee bika waraana walii qabaa jirti. Oromoo kana dagachaa jirra sigalee kanaa kana hintutti maal piipiidhaaf dalagaadha. Gartee namni irra haasa'u jiru. Rakkina ijoollee biyyatiin keessa jira waan deemaa jira. Ijoolleetu guuramtee deemu jirtu jarachanamu jirtu ajjeefamu jirtu. Amma karaan ambootii fi karaan gartee godinni shawaa kun akka jirutti ijoolleen haraarafamu badaa keessa jiran. Shaneedha sappoortii gootanii wobo sappoortii gootan jaanniti ijoollee meeqaantamii hidhaa jira. Ijoollee meeqaantamii gartee rashanamaa jiran. Ijoollee meeqaantamiitti bikka geessan hin beekamneen. Tanaaf Oromoon gartee ijoollee tanaaf fokas godhuudhaan gartee kuni karaa dhaquun qabuun. Gartee tanaaf Oromoo gartee ijoollee karaan godinni shawaa kun akka malee taa'aa jiran obboleenki. Kan ammaa tana gizee sadhiifnee gizee nuti nuti warra gaddeebinee nuti wal cafaynee. Piippiidhaaf gartee agoogaa kanneneetii fi takka sigalee garuu ammoo ijoolleen teenya taachi goddaama jirtan namni harkuutti hin jiru. Namni beekuutti hin jiruun. Haduu jiru namni dhaga'uutti hin jiruun. Hagartee rashanamu jiru namni bikkatti rashanam namni beekuutti hin jiruun. Hagartee mana hidhaa geessan bikka geessu jira namni beeku hin jiruun. Karaan tuulamaa kun akkana taa'aa jira maantan. Lubbuu nama hedduudhaatu mana hidhaa keessa jira. Ijoollee tana bikka isaan geessa jira namni beeku jiru hin jiruun. Mana hidhaa isaan geessan namni beeku jiru hin jiru yalla deemee namni laalu jiru hin jiru. Maaliif nuti kana qabannee kanaan asiin wal afarsu jirra. Bu'aa nuuf hin qabu Oromoo. Gartee lubbuu saniifis yaatuudha lubbuu Oromootiifis tuulamni kun har'a akka malee jirani. Karaan tuulamaa kun gartee karaan amboo kunii fi karaan gudar kun akka malee jiran ijoolleen woboodha sappoortii gootanii woboo jala qabaa jirtan woboo nyaachisaa jirtan gaanii ijoollee meeqaantamii ijoollee rashana jiran. Ijoollee meeqaantamii mana hidhaa keessa guuraa jiran. Ijoollee meeqaantamii bikka isaan geessan namni beekuutti hin jiruun Oromoo. Fokosaa goonu miskiina saniif. Ijoollee sanii miskiina saniif gartee fokosaa goonuun ijoollee tun eessa jirti eessa guuruu jiranii eessa rashanu jiranii maaliif rashanamanii kana gaafachuudhaan. Kuni amma isin gartee agoogaa gartee ni jiraamti kana irraanfanneeti
Jolle dinga ta guddaa wajjin jirtu. Tan irraa fanneti gartee nuti ilmaan hawaasaa ta'e geenne gartee ilmaan kana daganneti kabiraati asii wala farsu jiran humbu'aan ni qaba Oromoo. Oromoo meetti yaadamee dhaabbata lalaan. Kuni harada kun qabu hawaasni waxarree nutu qabanneti taas gaafachuu jiranii gaafi nachi gaafatamu jiru gaafatamu ni gaafatamte sittis misoottis namni dhiisu jiruun. Sigale maalii maaltu kanaan dhufee gartee kana inni nuti gaafi numa jirti beekte numa gaafata hawaasni tan asimatti hawaasa irra dhiisaati taasiti garuu fokkosii keenya gartee maalirra woboon akkamit jira woboo akkamitti gartee woboo sappoortii godha woboo bira akkamit dhaabbanna gaachana kan kee Oromoo yoo ati humna qabaatte malee bu'aa kan qabnu nuti yoo ati humna qabaatte nama sodaachista yoo ati humna qabaatte bichaadha malee yaa Oromoo bu'aa kan qabnu arra namni biraa siif hinaafaa jira. Namni biraa Oromoo unity qabdi jaan. Sigale garuu namoota biraa hin kubalchiisina Oromoo. Nuti walloluun nutiif qaanyiidha nutiif hafa guddaadhaan. Kanaafuu gartee hawaasa keenya kabe gartee bikka hidhan bikka isaanitti hidhan kan beekamna saniif sagalee ta'uudhaan bira dhaabbachuudhaan. Arra hawaasni keenya karaan godinni shawaa kun gartee akka malee tahaa jiran. Lubbuun ajjeefamaa jirtu beekamutti hin jirtuun. Lubbuun gartee mana hidhaa guuruutu jira namni sagalee ta'uu jiraaf hin jiruun. Miskiinu kun bilaashin nageera bidhumanii maali jecha. Kana gartee dhiibbaa waliin godhuudhaan gartee woboo gargaartanii woboo jala qabu jirtanii woboo sappoortii godhu jirtanii gartee godinni shawaa kun akkana dhamaa jira amma ijoollee bilaashitti hay ijoolleen tun nama kochaatu Oromoo kanarra fokkos godhaan maal godhaa jirtii piippiin galgalaa ganama gartee odeeffadhaanii gartee jara kanaaf sagalee ta'uudhaan hidhame hidhaa irraa bahaan jiru Oromoo manni hidhaa guutamee bikka walii ta'an hin qaban Oromoo nama keenyaaf fokkos haa goonuuni. Nama hidhaa jiru sani fokkos haa godhini akkatti hidhaa irraa baasnu irratti gartee baasan irratti dhiibbaa godhuu danda'uudhaan jarri kunis gartee nagee barbaannaa nagee jaan nagee inni gartee mootummaan tu nama peejii isaanii gubbaarratti ni gartee nagee jaaniif nagee inni isaanii gartee dhugoo isaanii yoo jaamu taate maaf Oromoo mana hidhaa keessa guurtanii gartee mana hidhaa keessatti Oromoo maa guurtanii mana hidhaa keessatti ukkaamsitanii mana hidhaa keessaa baasanii wanni irra shanamtuuf Oromoo maali nagee inni barbaadu lubbuu namaatiif nagee kan naagatanii dhiibbaa godhuudhaan. Oromoo sanii furmaata nama keenya saba keenya qabaaf malee walirra gaddeebinee wal nyaachuun bu'aa nutiif nu qabuun arra godinni shawaadhaa joolleen bikkatti ajjeefame abbaan ajjeefame beekamaan jiruun duraan maali ilteeshinni keenya guutuu nu gartee akkana laalaa turreen ijaan laalaa turreen. Tanaaf gartee wanni isaan godhamaa waan bikka isaan seenan bikkatti hidhanillee namni beeku jiran amma beekamutti jiru. Namayyuu gartee fokkosii keenya bikka biraa jala jira gartee ijoolleetu wal akka goddaamaa jirteen hadaraa teessan ijoolleen tun ijoollee Oromooti. Joolleen tun gartee waan woboo keessa illee jirren waan gartee isaan shanee biddeenaa isaan maqaa baasanii fi gallakkisanii maqaa isaaniitiin gartee ijoollee gartee ifi ijaaranii meeshaatti kananii gabbuusanii isaan uummata keessa gaffacaasan gartee isaaniitu beekaan malee joolleen tun joollee dhagiyaata akkana tahaa jiran joollee tanaaf sagalee haa taanuufi. Warra mana hidhaa jiruuf sagalee haa taanuufi. Oromoo manni hidhaa guutamee bikka walii ta'an hin qabanii mana haaree zamana kana eegee isaan kun jaaranii bikka walii ta'an hin qaban Oromoo. Mani hidhaa guutamee jiran saniif sagalee haa taanu san bira haa dhaabbannuun ijoollee sanii gartee eessatti maqaa ajjeese wanjalanii gartee maqaa isaatii fi isa karashan ijoollee namaa karashan gartee san aggaallatu danda'uudha sanii bu'aa Oromoo qabaaf. Sigalee sanii bu'aa Oromoo qabaaf gartee kaa Oromoo rashansiisu jiru kaa Oromoo rashanu jiru san gartee aggaallate san bu'aa Oromoo qabaaf nuti walirra gaddeebinee wal nyaachuun bu'aa takka nuuf hin qabuun. Gartee addaan fageessuudhaaf gartee gore garee tolba baasuu taate malee bu'aa takka nuuf hin qabuun taasii itti dhiisan hawaasni nu qabeenyi gaggawaa hawaasni nuti jiraamisa itti dhiisan dhaggeeffatanii ka dhaggeeffatanii fokkosiin keessa gamoo ammoo waan opiidiyoon godhu jirturra jala fokkos godhaan. Sanii bu'aa qaban lubbuu namaa baraaruu irratti sagalee saba keessanii ta'uu irratti gartee uummata keenya gartee sanii bira dhaabbachuu woboo jabbeessuu irratti woboo humnatti godhuu irratti woboo bira dhaabbachuu irratti yoo Oromoon humna qabaatte malee Oromoo bu'aa hin qabnu akka kalee sanii deebinee bo'uun keenoo lamuu beeka yoo ati gaachana hin qabaatin yoo ati gartee waraana tokko duubaan qabaatin Oromoo akka dheengaddaa sanii booyuun keenoo lamuu beeka. Gartee waraanni jiraachuu isaatiitu gartee arrallee nuti irra humna qabnaan arraan tana gartee waraana saniif fokkos godhuudhaan joolleen san joollee teenya joollee gartee nuti siniif jirraa gartee nuu sin bira jira jenneen ijallee onnee kanineef ijoollee gartee ala gabbaafneen joollee saniif gaachana ta'uudhaaf joollee saniif mooraalii isaanii eeguudhaan joollee san bira dhaabbachuudhaan woboon gaachanni kan kee gartee yoo jabeessitee ati bira dhaabbatte gartee abbaan fedhelleen isaan facaasuu illee danda'uun kanaafuu Oromoon gartee wal cinaa dhaabbachuun maali woboo kan kee ilaa ijaa gurra kee godhattee gartee galgalaa ganama woboo kee bira dhaabbachuudhaan woboon gaachana uummata Oromooti. Woboon gartee gaachana keenya ilmaan Oromooti.
gartee joollee gartee nuti waraana keenya waraana Oromiyaa kanuu ta'uu barbaanna. Taatuuf illee ni fudhatan fedhan illee ni hanqatan gartee warri piiphiidhaa kun. Sanaafuu gartee waraana keenya bira fokkos. Gartee wanni sin godhuu qabnu gartee waaboo keenya gartee leellisaa isaan gartee ni jiraami peeji isaanii mamaxxansaa leellisaa waa'ee waraana keenya gartee kuni gaachana uummata Oromooti. Uummata Oromoo jaarratu jira. Nuutu jaarrate. Hawaasa keenya jaarrachaa jira. Ilmaan keenya kana faqus hawaasa Oromoo bal'aadhaatu nuun nafaqaa jira. Waraana gaachana keenya gartee bira dhaabbanne isaan leellisuu danda'uudha. Isaan gartee galgalaa ganama gartee waboo arrallee viivaasiif jirra jettee ni bira dhaabbattee mooraan isaanii sappoorti godhuudha. Teessee gartee walirra deddeebitee wal nyaachuun bu'aa takka nuuf hin qabduun nuti gartee waraana keenya bira dhaabbachuudhaatti. Waraana keenyaaf gaachana ta'uu irratti isaan bira dhaabbachuu danda'uudhaan galgalaa ganama gartee. Yoo san hin tahiin bu'aa hin qabduun walirra gaddeemtee wal nyaachuun bu'aa takka gartee godu babal'isuu malee bu'aa takka hin qabnuun Oromoon gaachanni kan keelaa gartee kan tuqamne. Isaan bira dhaabbachuu ijoolleen tun ilmaan keenya. Ijoolleen tun gartee hawaasa keenya keessaa gabbee. Ijoolleen tun gartee hawaasa keenyaatu gartee waraana naa tahaa jee murteeffatee isaan qallabaa jiraasi ammallee gartee gaachana keenya kana gartee isaanii gartee kalalaa godhuudhaaf isaan bira dhaabbachuudhaan warri biyya keessa jiruullee gartee kalalaa godhaaf ilmaan keessanii duudatti hin galinaan gartee hin tokkominaan bikka takka takka sin dhagayaa jirraan hin tokkominaan duudatti hin galinaan isaanii kalalaa godhaaf gartee akka nama ijaan harkee akka nama ijaan harkinitti taati gartee waan godhuu qabdanii godhaaf bira dhaabbadhaan gartee karaa isaan deemanii fattaalota kana cufa ni gaallatnaan. Warra gartee isaan fattaalu jiru ni aggaalanaa maqaan keessan takka takka dubra dhufee jiraan barbaachisaa ta'an maqaa keessanii footoo teessanii wajjin isin baafne sin laggaalanaan garuu ilmaan sabaa kana nyaachisina isin warri nyaachisu jiru sin dhagaatiin jiraan amma isin harkuttiin jiraan tanoo viidiyoo keessanii illee mali piichara keessanii wajjin gisee naa dhufan isin aggaallataan wallahi isin irraan deebi'uun waboo hojii qalbiin hin jiruun waboon ijateen. Wabon gaachana keenya wabon gartee uummata keenya wabon gartee injifannoo uummata Oromooti ammallee waboo malee wannummaan biraa takka illee jirtu Oromoo waraana mataasii qabaachuu qabdi. Waraana mataasii qabaachuu qabdi. Kakanatiisu hawaasa Oromooti. Kakanatiisu ilmaan Oromooti. Kakana sappoorti godhu uummata Oromooti. Kakana gartee bira dhaabbatu uummata Oromooti. Kana gartee akka hin daganneen yoo nuti gartee waraana kana jabeessine bichaadha nuti gartee fayyaa qabaannaan yoo waraanni kun gartee humna godhate bichaadha kabajamaan arraan gartan laaltanii gartaniin warri Tigraay wanni gartee irratti arraa kabajaatti argatanii waan ilmaan isaanii cuftinuu gartee ana Tigraay waa'ee gabbee gartee waraana isaatiif cufti isaanii waan gabbee hidhateef cufti isaanii gabbaanii waan gartee uummata isaanii bira dhaabbatanii cufti isaanii waan gartee kalalaa godhanii fi gartee ta dokkee goote ta biddeen shaaroo goote ta waan goote cufti gootu bishaanis qabdee qabaatee ilmaan sii faxarsiistee nyaachistee gartee arraan tana waraana kiyyaa jettee nititi arraan tana gartee isaan gaacheen argatanii gaachanni san gartee xiqlalaa silaa isaa warri isaanii fi qabu baate arra jaarra san because hin qabanin tanaafu waraana qabaatu malee biyya san keessatti gartee biyya qawween jaaramte gartee qawwee malee wannummaan si baasan jirtu tanaafu hawaasni keenya bira dhaabbachuu galgalaa ganama hawaasni keenya bira dhaabbachuutu galgalaa ganama laal يجي بكفينا جيراني خالة جروس خبيه خيس جروس قرتي حواسني خنيا وابو بيرد أبني وابو تأجنو قلقلا جنا ما قرتي ورانا خن كيون تجارين بوان كابون نوتي بوين زخيس أبوه وربان قرتي أبوتي تنياس بوين زخيس تورتي أسجسه نوتي جنريشن نخونس قرتي بوين سو مكان الدبر سو بربانون نوتي أما بود الماكين الدبر سو بربانون تنابو قبرو ما تنتمر وربانا آتين إيرا قدو توابو نيوسي أنا شوفا خنيا قدو كبا yoo nuti jabeessine malee bu'aan qabnuun nuti zalaalamaalaam gartee amma fakkeenyaaf ijoolleen biyya sana keessa dalattee guddatte maal nu gaafatan dhibeetanii amata meeqan gabrummaa keessa amata 500 gabrummaa keessa irraa gisee nuti kennee dubbanneen amata 500 how come was hin jaan ijoolleen how come gaafiidha tolu si galee so tanaafuu sana keessaa bahuudhaaf gartee nuti ilmaan keenya kanallee gartee gabrummaa sana keessaa baasuudhaaf maal yoo ati jabeessitee yoo ati gaachenne taateef yoo ati cartee cufti keenya Oromoon addunyaa tan guutuu jirtu cuftuun waraana kana bira dhaabbattee gartee gabrummaa tana keessaa baanetti alhamdulillah rabbil alamin jenneen gartee namu waan itti amanutti ijoollee xiqqee biraatillee gartee mataa isaanii bilisaatiin akka jiraatu barbaadnaan kanaafuu Oromoon xumuruu ni barbaadda gaachana kana gartee akka ejiteetti eeggachuu xumuruu barbaadda akka ejiteetti gartee ifi nyaatu nyaachisi ifi uffatu uffisi ifi gartee waan takka obi godhatte gartee waraanni kuni waraanaan qabaa jettee firraa yaaddee itti yaaddee baajata guyyaarraa baasee fi isaan xagganuudhaan yoo isaan xaggantee gartee gabrummaa tana keessaa baanee nuti illee affooytaa mataa ilmaan Oromoo cuftee harkatan
arragartee qabeenyaranii narkadhattee bololtuuf wayi narkadhattee karra bololtuuf yoo ati bilisummaa qabaatte gartee waa cufan hirkattaan qabeenyaas hirkattaan barnoota illee hirkattaan kabajamtee biyya biraa karaa keessatti illee gabbaatee ol deebitaan yoo ati immoo bilisummaan qabaanne akka gabraa jiraatan. Sigale arra namni keenya wanni addunyaa kana guutuu akkana faca'ee jiruuf maal waan bilisummaa dhabeef waan nagee dhabeef waan gartee jiraachuu dhabeef arra gartee baharaa fi bikachuuf akkasitti oromoo faffacaatee bikachuuf akkasitti faffacaatee gartee ayoo bilisummaa qabaatee biyyatee akkasitti paaspoora keetiin gartee keetiin kaa deemtee nagiyaan bobbaatee nagiyaan gartee biyyatee keessatti deebita kabajamtee jiraatan. Gartee alattis dalagattee gisee barbaadattis gartee kabajaadhaan gartee viizaadhaan bikka fedhe deemtee bikka fedhe argaltan arra gisee rakkate ijoolleen seeti Saudi Arabiyaa deetti baara kana gubbaarra deemte karaa kana gubbaarra ngaadamte karaa binsa geesseef achi geesseef irra biyaa beekun deemtanii ni beektanii biyya araba sana keessatti ijoollee keessatti yaate jirtuun kana keessaa haabaan Oromoo booyinsa keessaa haabaan Oromoo gartee ammata dhibbaa shantam gartee Oromoon gabrummaa keessa jirra gabrummaa tana nu maaltu dhiibee qabsiisee taa'u jiraan. Qabsiisee taa'u jiru nuu qaba taa'u jiran maaliif wal cinaa dhaabbannee maaliif gartee gabrummaa tana ofirraa muruu maaliif immoo qora.